Nana basa adaraa uummata Oromoo warra dubaroota biyya alaa gargaaraa jirtan na gargaaraati mana kanaan baasaa lubbuu koo mana kanaan baasaa maatii biraan nagaa adaraa lubbuu adaraa siin jedha. Kayri metari sagalee keessanii nan dhaggeeffatanii taraan koo akka hin jedhinaati yaa rabbi baasiif jedhaa sagaleen keessan itti bahee dhaga'amu baatus. Haisa koo gurran qabanii. Allah na dhageenya namni jedhallee hin jiru. Kaffat numa taa'ee callisi. Sooretti atis Hamza Quraana rabbi si haa laaffisi. Yaa rabbi Quraana naa laaffisiif. Yaa rabbi si Quraana laaffisi. Amiin gaabalaachuu amiin balaachuu amaariffaa tokko tokko hin beekaa. Yaa rabbi Quraana laaffisiif. Yaadaan muraada isi yaa rabbi naa guuti. Osoo dalagatuu jirtuuti. ديني مرجان قبته دنيا مرجان قبته يا ربي ولقد يسرنا القرآن للذكر فحل من المدكر يتي يا ربي قرآن لا فيسيس إلا يا ربي قرآن لا فيسيس إن قام بدي برسلا تقول قرآن يكون ممكن سيلا فبيتا قرآن يكون نابغلا واتو كوني فينيما أكملتي برنوني كون نابغلا يوجتني أنا اللي دوم بران نتيكو بران دين جيران مكوتا تايوي garuu muu of dhaaduu osoo hin ta'in of muu osoo hin ta'in hanga kutaa fulitti sadarkaan qaba wallaahi wabillahi akka kadha kanatti rabbi akkuma beektu diimamaa wajjin isin jeequu jirtu qalbii kijaanillee qalbii ittiin cabu hawaasaas jala taa'utu sagalee isa dhagaan jiru jedhee qalbii itti caba wallaahi sooti gabbuu jettee na bilook ta'u du'aa dhaqee ciise sii gadda malee maaliif wallaalu bakkeetti malee beekumsa seerraa karaafani maalirratti dhaabee waa'ee barnoonni isin jabaachuu irratti ni waa tokko ifimachuu ka'e iftaadullee ifimullee osoo hin ta'u gaafaan hanga tokko kutaa furii baradhu akkamitti baradha beektu barnoota kana nan jaalla yeroon timirtiidhaa dhufe nan kuwaadha bakka horii bakka dalagaa kootiif kitaaba kana fudhee dhaqaa nan dubbisa yaa rabbi barumsiin ga'u jedheen cinqama wanni tokko naa galuu bannaani bakka hangam barsaa gaafadhe waan kana furmaata argadhu hin dhiisu kutaa tokko hanga kutaa furii bakka tokko hunda tokko faan ba'a. Nanjala yeroo hunda barachuu yeroo hunda barnoonni qadaataa naanni timirtiin hin jiru taanaan mirkanaa hin oolu wallaahi. Jaalladheen baradha malee barsiisaa sodaadhaa takkaan baradhu amma kutaa furii beekadhaa takkaadha abbaa kootti sodaadhaan baradhu. Gaafa sanaa olii immoo minaaminii wanta akka qaamii wanta akka xiqqoosii wanta ol jedhan beektu miti yeroo sana ga'u immoo haala sii bakka nagadawaa adda addaa barnoota quraanaanis wal qabatee xiqqoon harkaa laafee jaallachuu dhiise bu. Qadaadhuman ta'u haala sii namni malaan jedhaadhaa fi naqa garuu yeroo sana nagaluu dhiise sadarkaarraa gadi kufuun jammare. Akkana jechuun koo jaalladhaa quraana jaalladhaati lubbuu keessan itti nafsiyyaa keessan yeroo nyaata nyaattan yeroo ciiftan yeroo deemtan yeroo haasoftan yeroo hojii hojjettan quraana kana ishi quraanan qara'aa jira bakka kana bakka qaraatan iyyuu yaadataa deemaa eega quraana lafa keessanii wallaahi siif laafaa miti osoo irra ilaaltee baaftaa abduu ni kijibee jedhii akkana ta'i waan hin ta'e argisiifne mas. Bismillahi rabbi quraana si halafis me sooretti harkan sirraa fuudhaga ummaa keenya ka quraana himattee quraana rabbi si halafis sooretti mi'a isaan dheeressu akkas jennaan gaa sagantaa itti bulu la du'aa tokkoon isinii godha of sarabbi jalqabarratti of sarabbi siidhaa kennu amiin jedhaa irtuma akkuma hartattaa jirtu amma isin yaa rabbi sayyaarra eessumaan dhufe boocarraa akkamiin qaba mi'a amiin jedhaa jirraa jedhaa laayikiidhaan hin kadhoonis nama obboleessa keetii rabbi haa araaramu yaa rabbi aamiin obsa rabbi si haa kennu wallaahi ati iyyuu hanga kana obsa qabda kaadha dhageessee hadha garee kana yaadatteetuma baqqaan iyyaa guddaa qabda wallaahi kaayyoo kee rabbi galmaan si haa ga'u mul'ata kee galmaan si haa ga'u ejjennoo kee ejjeta milkii rabbi si haa godhu isii warri as jala teessan immoo du'a dingataa rabbi sinin dhageessisin du'a dingataa rabbi sinin dhageessisin gammachuu dingata rabbi sin dhageessisu milgi dingata jechuun akka tasaa jechuudha gaa aloogaatti yoo isin jijjiire malee wana maal jedha kun maal ta'e kuni sagantana biraatiin hin ga'u warri jedhaa jirtan please jedha durfarsaan keenya yeroo hedduu maal jechuudha yaa rabbi aamiin yaa rabbi aamiin yaa rabbi aamiin yaa rabbi yaa Allah naa milkeessi tokko tokkee as teessoon milkooftee gagaltu yaa rabbi naa godhi du'a dingataa rabbi sin dhageessisin gammachuu akka tasaa rabbi si haa dhageessisu gammachuu ati firraa qubaan qabne takkatu na milkaa jette kanati akkuma kanatti maammadoon kun ati faatee gumusteetuma teessu dingatuma gubbaadhaa lallabaan si haa lallabu korraa fuudhee siin kennuu si haa lallabu
Saudi binti maikii si kenneetiin jira imimmaan kee sirraa kee imimmaan koo abuu kee hin bu'ini Saudi haadhan jaalla obboleettii durbaa gaafa heerumtee haadha taate akkasitti jaallatamtu akka ilmoon keetti keessumaa immoo akka dhiirran gamtiti jaallatu ilaa ilmootii jibbiti jechuu osoo hin taane aboo jaarsa gaarii rabbisitti haa qabu bakka ilmoo sanaan rabbisi haa ga'u jaarmaya diiniin jaaramte rabbisi haa ga'u warri muwasataa jirtan ibannaan waan ustaatan ta'in gadi naa yeroo himattanitti waan ustaatan ta'in hasbunallah maayikii sii kenneetiin jira anaaf shorxaa malee ustaaza malee waan biratti bira gabbu'aa hayyee harka fuune hasbunallah Assalamu alaikum. duuni haadha abbaa mee namni haadha abbaa yeroo kana hin qabne ayyee wallahi wabillahi haadha abbaa moo way haadha garuu immoo maalummaa haadha abbaa gaafa biraa deemte garta gaafuma biraa achi sittee makiinaan si fuutee shiw achi garangallee imimmaan si keessaa yaa'u ana isa deemee beeku ana isa manan jirre akka keetiitii fi si isa bakkee jiru akka kootiif beekaa anaaf si bismillahi haadha abbaa kee jannata keessa rabbi si haa kaa'u sillee wajjinii si haa kaa'u caffee jannataa keessa si haa kaa'u ati si inimti hasbunallaan kun jireenya gaarii keessa rabbi si haa kaa'u hasbunallaan kun makiinaa gaarii keessa si haa kaa'u hasbunallah fooqii gaarii keessa si haa kaa'u hasbunallah biyya gaarii keessa si haa kaa'u hasbunallah biyya gaarii keessa si haa kaa'u kaa'udhuma xumuramte kee hadha rabbiin kee siifa wokkalamugaa namni bira carraa alla fixe baqaan du'aa fixe yaa rabbi eenyuuf hin kadha yaa rabbi nama tokkitti eenyu amma maqaa kee dubbatu sirraan badu nama raadhe seete immoo kaddamtuu diinii islaamaa dhugaadhaadhe amma kaddamuun kee kun baay'ee banadhu kaddamtuu maayikii sii kenneetiin jira bismillahi hadha bakka qaryaa gaarii keessa rabbi si haa kaa'u bismillahi quraana si jabaatu kanallee rabbi bakka gaarii quraana sammuurraa qara'uu hiree kee rabbi si haa godhu ilaa quraanni du'aa'ii markaza san keessatti kadhennaa qeebalame jettee kadhuftee amiin jettee ammallee deebitu rabbi si haa godhu kaddamtuu diinii islaamaa ati diin kaddamnaan haaliqni keessi haa kaddamu warri kaddamtuu diinii islaamaa firoof haalii keessan inni nu isin eebbisaa jira rabbi diiniin isin kaddamu duniyaadhaan rabbiin isin kaddamu jireenyaan rabbiin isin kana kaddamu ilmaan gaarii isinii kennee isin kaddamsiisu jaarsa gaarii isinii kennee isin kaddamsiisu jaartii gaarii rabbi naafa kennu maaliif isin dhosamaa ay anaaf isin tokko miti maa jaartii gaarii jaarsa gaarii isinii kennee jaartii gaarii naa kennee jaarsa gaarii isinii haa kennu yaa rabbi aamiin afoorra shi ustaata baraata tokko nu dhufe jechuun ooltan hin baraanne jaalala keessattu na baraache yaa rabbi aamiin asuunallaan numa goobaltee abshir yaa rabbi aamiin